Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isin hin jenne arra maal qabatanii kan qabu arra huno maammeelleen mucaa qabee jira. Alhamdulillahi galata rabbiiti. Takka jaaniituma lama jaanii mucaan qabamee jira. Erga siigaa haboo isaa itti dhiyaachuu haa qabuun immoo salphaadha jeetii yaada. Kanaaf maammee maalirra jirtame? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kan nuti arafeetu nagaa qabdanii fayyaa keessanii arragaa nu qoomachuu jirtanii qoomatamu jirra. Anis gaa dirqamoonni ofee na fide homii teessanillee haa taatu nama jaalatu namatti illee haara baga nutti argan. Garuu wanni inni dhufee farafaa bira dirqamoonni inni dhaqajeef isinitti illee dhaabee akkuma waata isinii seenee dhufeetiin jira bira. Wanni na fide qillee fi ati jechuun walitti artan. Anammoo waan kana eegata waltee natti himtan guyyaa afurii irraa wajjin dawwaleetiniin fayyadamullee wal harkannee xiqqishoo na dubbisteetuma na ta'uu baay'inaan cufatte telefoona. Tole. Mucaa kana immoo mucaa amma qabame kana viidiyoo irratti hin argeen. Amme. Amme kana jechuun beeku kan isaa'u halee fillee natti hime malee viidiyoo irratti isa arge. Mucaan kun maal taa'aaf jeetiin gaafadde akkana habootaatiif hin anjee. Filleen garuu naa fi arafaa walii aarreetiin biraa deeme. Anjee narra dawwaleeti. Anis gaa ijoollee dhiiraa dhalatti gartee nama wal beeynuun hundatti dadhaameetiin gartee Abrahaam agartaniis nama gartee guyyaa isiin manaa baatu san dubbii tana keessa jiru agartanii nama agartaniifu natti himaa bakka isaan itti agartan jeeni barbaadu jiran dalagaa hundi dhiisanii barbaadu jira. Tonarra wal galootoonfachuun isin ta'uu beekee dirqama keenya kuni maqaa fi nama abbaa falmataa sanirrattiin qillee bira dhufeen. Killeen kamaan naan jawtee akkanatti arafaatiif ijoolletti mufannee biraa kaane mucaa amma waliin deemnee nakaayinee gartee fayyaduu bira geenyaa jechiin nakaayinee jechiin biratti kaayina san jechuudha. Ani san taatu mucaa amma qabame kana taatu abbaa teerraan beeku isiin heerumtee eegaan fuudhee guyyaa lamaa jeennatti hanjame mucaan hanga danda'ullee telefoonaan narree arrabsee itti naarreen amma ishii nuti isii harkachuudha wanni nu feesisa. Sanirrattiin gartee kalee Killeen mucaa kana bakka inni jiru niin biya harkeen jira namaan sanirratti nan kalee jechuudha. Killeen mucaa namaa sunna dawwalee mucaa kana mucaa viidiyoo irra jiru san feeruu isaa waliin bakka inni dalaguun harkee qottaa jee natti hime akkana naan jee hayyoon ufaasiin jeengaan dirqamoonni barbaadu jirru isaanii isaan lameera nama tokko harkan beeytaa ifiif wal baasanii qottu jee waliin kunne bakka inni dalaguun agarsiisee mucaa san qabee jechuudha. Sanirratti qabee mana fidee Nilleen dunyaan kittillee viidiyoo qubaan agarsiisitee min jeene isaanii. Tolleedhaan. Ambeeytaa ida qilleedhattillee dubbadheetiin ture nageessiin jeen bakka mucaan san jiru. Adira gundaatu. Nageessiin jeen obboleessa kiyya aaraniif baasa haboon isaanii dhuftii miti ni dhufti yogguu mucaa haboo taatuuf agarte. Daa'ima kana gisee agarte mucaan beeytaa dhamaa tokkaan. Akkamitti. Mucaan nama dawwaa wayita haboon gisee bira teessee nama jaaladheetiin jira jettees. Akkami jaalattallee injoon dubbiin kun na dhibaa'e. Habooti jedhiin qaanfadhaan. Haboon ta'e nama jaalatte jechuun nama barbaaddu ilaalteeti. Kenneta shari'aadha islaamaati san. Haboon isaa garuu nihaa namaa qabdi. Nihaa kiyya qabdi. Akkanuma lafaa kaatee faksii godhadheetiin jira. Jettee mucaa xiqqaa kana bira dhayitee isiin sossobuunu amma hordoftoonni beekadhu. Isaanillee garuu dhiifamallee narraa taa'adha. Isin mucaa miskiina kanamaa qabdanii. Mucaa qabuun nuuf faayidaadha qaba. Maaliif yoo ta'an? Itti himeen viidiyoon waraabee gabaabaa tokko itti waraabee dhufee osoo sibiiraan dhufin jechuudha manatti. Tolle. Wanni niin jeenan mucaan kun qabamuun garuu kaleellee itti dhamee hin deeman kallee. Yoo dhageessee jiraattee hin beeku akka inni qabameen. Sitti himanii jiranii? Natti himee jira kallee natti himee. Silaa sitti himanii akkuma sitti himan sanii fiigaa kabira dheesu taate mucaan kun illee ni miidhama jeetii yaada. Akkaan kalee isa qabeen osoo isan qabinii illee ati qubaan agarsiisi. Sanboota naaf isaatu waan wal goonu naaf beekaa jeetiin garuu mana kiyyoon geesse. Hin ta'u faayidaan kan jiru fuudhee isa kana jechuudha akkuma kiyya laalee illee jechuudha isa bira fide yeroo fidu mucaa hundeedhaan bira jira hundeedhaan ati taqabbali mucaa kana. Kanaan jee hundee baay'ee naan jee. Akkan dhoyine mucaa kana jechuudha maaliif beektaa dha'uun hin barbaachisu ani imma silaa askaraan dhayinee niin qaba isa naaf illee jechuudha askaraan dhayinee bakkee inni jiru agarsiifne maallaqa dubbiini Sabni dhaqee rarraasee makiina irratti darbee kutaan qaree kutuu. Barhamsi ammoo hordoftoonni onni ni ejjitu. Dhaabbadhu qabuun maallaqa baasuun maallaqa ni tumaniiti. San hunda irraa tooftaa takkaan gartee tantaasaa godhee dalagaa takka gartee nama dalagatu biraan ni qabda. Dalagaa harkaa qabaa jee isa kana sossobee maasarratti illee akkam makiina irratti viidiyoo waraabne. Mucaan kun
akka viidiyoo Akka hin shakkine. hin shakkine gartee viidiyoo sirraa waraabne fiijeetuma mana nageen. Suni tooftaa jedhama bakka dhoomse. Kaniin qabee sanboota jechuudha. Nilleen tuqina jeeni viidiyoo illee gas deebi'ee irraa waraabne mana keessatti kalaasan gana mucaa qabame akkana hin tuqina jeeni bira deeme. Osoon isaan bira dhaqanii si bira dhufe maaliif beekta? Akka tasaa nu duubaa dhageessin illee dhageessee jirta. Silaamma nama jarjaru taatee haatee dheeyite mucaa kana harkatti laachuun kasi. Bareedaa killee na dhoortee Illeen tuqilleen tumee hojjan. Silaan dhooytaati. hin tuqiniin anniin qalaa akka boonsaa dhuftuun barbaade. Haalaan sammuudhaan deema. Maaliif yoo jette nama tokko hanga badii isaa ijaan irratti agartuu murteetti hin kanneen badii kanaa qabdeettee. Mucaan kun agarree viidiyoo illee jechuudha. Inni afaan hin beektu akka boonsaa jettu haa jiru yoo fedhe. Garuu qabamee dhageen fi akarra bulee miti. Mucaan kun eessa qotee ni barbaadama. Isaan inni barbaadani. Ni barbaadani. Gaafa ambooda immoo asii qabamee dhageen. Amma dhageessee isiin ugartee booda waan dhufanii ni ilaallan isaan irraa jechuudha waan isaan dhufanii dhagahuun dhabdu gaari mucaan kun eessa nu bira bulee oolee miti. Garuu ammaan tanaan mucaa bira nillee hin dhagin. Takka yoo dheetillee naaf isii waliin dhagin. Atiis akkuma killeetti mucaa bira dhaquun Hin ta'u. maal jechuudha Inni gaggoo. aaree wayii balleessa. Waa balleessuun hin oolamu. Kanaaf viidiyoon irraa waraabuu dhufte jechuudha. Kana bira hin dhayine. Laa sirraa waraabuu fi miti. Ani immaan tana komatamaadha. Mucaa kanaa qabee miti. Yoo mucaan kun qabamee isin harka seenee isin harka waatee eenyu gaafatama? Dhuguma sii gaafatama garuu hamzeedha dhaggeeffatu. Anis akkaan ittiin gaafatamne. Mucaa qabuun. Karaan hin qabanis. Haa barbaadu isaan kanaan. Mucaa taatu obbolee wanti jaartii taatu ni barbaadaan. Dirqama irra jiru raawwadha. Garuu eega isaan lameerraa nama tokko harkanne qabuun kiyyaas dirqama. Killeen yoo achi mul'ate mucaan kun killeen ni beekaa. Hin deemuu galachuu danda'a. Isin lameen waan wal bira jirtaniif. Namni hin deemu jedhee deemuu danda'ame. Saayirratti badii jeerate karaa garaa deem jeeni qabee anaaf fide. Isin harka faaya miti. Waliin fiigaa si bira dhufeef akka killeen sitti himatti laafaatee fiigaa bara killee dheeyitee mucaa sana achitti harkatti laatte gaafatamuun keenya hundi nu oolamu. Killeen na dhoorgee barbaadanii naan jee. Innummaan qalee akkanan silaa yaade bagate. Saniifuu ati sammaan tana waliin sitti himee banganaan jechuudha. Mucaa hin tuqin. Yoo tuquu taatees. Hayyee biruma nageessa. Taatees. Hayyee. Isaan ichi yaa dubbatanii. Hayyee. Isaan achi jechuudha akkuma duraan wanna jechuu jiranitti akkuma duraan gartee nu dho'isanii waan fedhan dalaguu jiranitti achi yaa dubbatanii. Asii isa qonqolchoo darbineeti akka isaanii fi miilaan deemaa dhufan goona sanboota. Amma immoo tuquu hin ta'u. Mucaan miskiinaa akka namni jeen dalagaa ammaas xiqqaadha mucaan gartee nama gartee waa hunda keessa adda babaatee fi miti. Isaan marraa waati immaa ni dheeyina waliin dhaquu ni dheeyina. Dheeyinee gaafii afaanii gaafanna. Ammallee hundi itti godheetiin jira. Killeenis bira jira killeen gaa'eetaa harkatti raachuun dhabu haalee haaresaniini sandaqee naaf gaafata ni baraanis jechuudha waliin dheeyineeti gaafii afaanii itti dhiyeessina. Inni muujaa hin deemu asii inni. Barhamzee namni nan itti ergadde isii barbaadii fi kanaan itti ergadde dhaqeen garagala. Haa ta'u. Mucaa amma silaa sirrii ancabaqee isiin ni dhufti. Isaa miti. Yoo isii keessan harkatiin kaatee argatte manguddummaa gootee ati argatte. Ka isii jaalate kaan neelaa bada. Garagala. Neelaa bada. Abiraam Isa Ibiifuu jireenya isaa keessaa bahee jiraati. Fedhu jireenya isaa keessaa haa bahu fedhuwan fedha haa ta'u. An sababa laman isirraa barbaada beektaa fedha laman isirraa qaba. Anis isirraa waa'ee fedhan. Gaaffii lama qofa irraa qaba. Yoom waraqaa fudhattee yoom naafatti takkaa wal fuuldura dhaabbannee addaan baane isiin tun jaartii dhiiraati obboleessa kiyya. Arras boris maqaa itti na yaadama. Gabbee bardhalaa takka jaalladhee fuudhuu wallaallee ni beektatis duraan inni ni beekta. Garuu arra naafatti waliin barre an isii waan lamaan saniin irraa barbaada guyyaa faksii isiin fudhattee fi faksii mirga qabdi yoo nama suruufa isii kannuu fi baadhee jireenya isii tokko isii gargaaruu jiraachuu baadhee dhalaan kophaa ta'e jechuudha. Dilaa kana jechuun namni aaree waa hundaas ni balleessa waa hundaas ni laaqa garuu ani maaliin isirraa fedha beektaa yeroo isii mul'atte dirqama meeqamtu harka ishee ni mul'atti ni mul'atti dirqamaan as baati maaliin isirraa fedha gaafii qofaan itti dhiyeessan. Sanii achi isin wal faama dirqama keenya immoo isii kana jedhamne dhiiraan manaa baasee dhalaan manaa baasee eenyu tukka isii mana kanaa baase moo ifumaa fi gartee jireenya isii jibbitee baatee akka biraa gara kuttee afaan isirraa kadha geenyu ta'a. Ammoo namni khiyaanaa irratti dalagee gartee baasuus falfala adda addaa jira biyya tana keessa falfala itti godhanis isirraa kan barru ta'a. Faati yoo falfala hin taane Abiraamii baasee mi fakkeenyaaf. Yoo maraattee yoo baranaa eeggata. Dhagaye Abiraamii baasee mi hayyee manguddoon ergatti dheeyitee maaliif isii jaalatti. Antana dubbii sana nama dhibdeetiin bari. Akkuma dhibdee firraa itti dhiise khalaas numa baatii jee ammaas beekadhu mucaallee qabdanii mire isinillee baay'ee taggalatoomaan isin jee maaliif yoo ta'e sababa beekadhu mucaa ammallee. Mucaa jechuudha. Mucaa qubarra hin kaayina. Ani beektaa haaressa ta'ee mucaa dhaabbadhee na eeguudha. Bar mucaa miskiina qubarra kaa'uu baannus garuu silaa immoo
xiqqishuma jechuudha mucaan hidhameellee xiqqishollee kawanni ta'u ta'e isiin as baate waan jaamuuf hin jaamaleen. Iyya biraatiin barbaade waan nama jajjabaan silaana tasbee yeroo ammaa tana keessatti hamze abbuma barbaade nama shaniin kophaa xiyyan ittiin hin barbaadu jiru fayyadu jaadhaafi nama tokkichaa gartee telefoon ani sii fuudheetiin jira jaartii tiyyaa maalitti sii beektaa maa ta'u beekadhu sosobaadhaa eegadhu tun miyyoon sosobamtee ani hin tarii dhalaan tun beekadhu sammuun sii dhiphoodha yoo akkasitti sosobamtee akkatti galtu dhabdellee kana anaa himtee yoo na hiikeettillee ni hiikan isuma keessa jira nin fuudhan dhalaa bareedduu kun hundi isuma keessa jira isii keessa jiru yoo maraattellee ni wallaan yoo fi ganda isaaniitti hin galchi sababa sii beeklee irra walloltanii mucaan algatti ergitan dhaqee akkamitti isii jaalachuu dandeenya akkamitti maraattuudhan jechuun yookiin maraattee yookiin immoo namaatu sobee beekadhu dhalaan tun haalaan sobamti yaa baay'ee takka yaa watirree nama gara laabeeysa an silaa garuu waamee gaballeeyse garuu ambarre mee eenyu tayyib amma mucaa miskiina kanan qalaamsi ani bakka jaartii sanaafi bakka ilmoo obsuun mee mucaa an bar ilmaan hin galchuu kute bakka ilmoon jin qaamse bar mucaa daa'iman galchuu kute daa'iman ati maal kana keessa barotte beektaa eenyuun nama keetii eenyu si hojii dhaabbata gaafa amman boote sumaa'uun shakkaatu bakka eenyuun nama keetii gote an garuu akkuma atillee hin jee harkuuf teessa boodaa akkaan itti jillee muufadhe sanuu ni beekta maal akkaan ta'e harkuuf teessan takkaa isuma tanaa guyyaa isin duratti himtan Abrahaam itti natti himtanii miti isinirraa hin dhagee malee akka Abrahaam isii fuudhee deemu iyyatti yaa wayii argee hin agarre komii irratti hin kaasu ammallee hanqaan afaan sirraa dhaga'u antanaa miti wanti na dhibe malee hin kaasu Abrahaam irratti maaliif yoo jette Abrahaam iyyatti yaa hin agarre himina isin natti himtan malee iyyatti yaa argee hin beeku Abrahaam isaa miti yoo fuudhu akkamittiin Abrahaam osoon fi iyyatti yaa argin Abrahaam si ijaartii nama mana baasee fi jechuun hin danda'u. Sirrii. Yaa kana immoo mirga qabaa mirga qabuun na gaafachuu danda'a. Ammallee atillee jechuun booda na shakkuu dandeessa. Garuu hojii diyyaan gaafaan gartee hojii boonsaraan si dhufe harkuuf teessan amma maaliif si dhufe mucaa silaa yakkama isii bira taa'ee gartee hanjabaa ture akka isiin jettu jechaa ture. Amma kalee qabame kana. Mucaan waa akkam beeku dhamaadhaa silaa dhamaa ta'e haadhamaa ta'u fuulduratti haa agarru ta'a. Ilma namaa tokko gartee hukumi ittiin godhin osoo waan inni badiisaan bahine hukumi ittiin godhumma isaan ani sakkan tu'ine qofaami sitti himu dhufe maan. Hayyaan isan tokkooti hayyee isan tokkooti gurbaa dheengaddaa sana akkamiin godhame. San gurbaa yeroo dhufe jechuudha yeroo isiin qabamte inni fiigee wayii baafata. Isii yoo mucaa kana gartee fala tokkorraa hin geenye yookaan immoo. Baramba isaan jaalala jiranii. Jaalalti kana isii. Eegalanii miti isiin ammaa dura bar habaateefis dhabdeeti. Karaa gortu dhabdee karamatti hirkattu barbaadu jirti. Tokko kanumatti gartee maraa illee tokkotti hirkattu barbaadu jirti. Si bira deebuufis kaanfatte. Achi deebuufis deemte bira. Baraan silaana dhuftee irraayini qabama kiyyaa irraayini ciikee maquma kanaa bilisa ibbaasa. Waan takka irraaniitu akkuma isii barbaadnu kanatti isii jaalanneeti beeke. Gaafa dhuftees jaartii teenya obboleettii teenya haadha ilmaan keenyaati gorfannee. Dhuguma yoo obboleettiin akkana nama goote hamse cubbuudha waan akkanaallee hin dubbatin. Maaliif maqaa dhiirummaa kiyyaa na nyaattee bariisin. Isin nyaadhabne maqaan dhiirummaa keetii falmachuu jirtan mallee dhalaa dhiira jala kuttee dhalaa dhiira jala kuttee. Eenyu harkeetiin eenyu wallolee eenyu irra falmadhame. Mee karaa kamiin isi dhaquu danda'a. Obsiraa. Bilbila na helaan qabu. Ayyee animaati mucaa kanaa qabi nan gittee ni jirta. Hin jiru bar galatoomi bar kanaan. Laa galataa'uun barbaachisu kun. Mucaa kana yoo inni hin qabee fakkeessi mul'attuu fi miti. Gaafa mul'attees akkuma mucaan kun qabamee anamma irraa sin dhorkutti hanga namtutti irraa sin dhorkee waan isii manaa baasees baruu ta'a. Hin jarjarin laasuuta yee namni waa barata waa harkaasii hin jarjarin saniifuu gartee xiqqishoo inneetiin maan dana xiqqishoo inneetiin dirqama gaa aanaa kalee mucaa kana qabee hoomatamutti hin jira saniifin dirqama sibiila dhufee sitti hima. Suuta inneetiin dhimma xiqqishoo boodee mucaan isa amma rirrifaatu jira bira dheedha. Dubbii ishoo hin kaafnu. Gartee ififis yakkamaan taanu. Yakkamaadha barbaadu jirraami. Yakkamaas hin taanu. Saniifuu suuta ji'iitii tasgabbaayii dheeyneeti mucaa gaafii afaanii gaafannee yoo deebisuu dide anarra dhiisi. Qabeeti. Hayyee tole haa ta'uuti anamma waan xumuraa tokkoon si gaafadha. Mucaa hin tuqin jettan akka isiitti argachaa jirru hin jiru. Ni jirra. Yookiin hiyyaa san gartee. Hayyaa akkas godhatan karaa ittiin barbaadna akkuma gartee mucaa barbaadde kanatti. Siitu amanee ergate. Bara mucaa akkin itti amanee ergadhe mucaan barbasaastuu ta'e naaf illee jidduu hijibeeti namni haadha manaa keetii wajjin qamaa ture minaa minjee akkasitti dubbii kasin laaqee beekadhu. Akkasitti dubbii harree qoraanii nu keessa oofeemi anis achiinin hillee edaan boofaa faayalaatiin jeena hilleedhaan. Isuma. Achirratti hin hille garagalee. Ifu jiraabee kennu kun.
Ayyee. Ifumut jira. Waan amma himu kanaas ifumut jira. Saniifuu hin jirjirin waa hundaa booti. Hayyee khalaas waan ati jettee naaf ta'a. Garuu waan isuma ta'u namni miyyoo qofa bas. Ana raddiisi. Yeroo gabaabduttiin. Tole. Yeroo gabaabduttiin isiin serka nagan. Tole taate. Taateeyyee. Akkasiitii hordoftoota keenya nageetti nu turaadhaan gartee akka waan booda dhufaatii gartee mucaa kanarrattis inshaallah fayyadu jaa fayyadu edilatti guyyaa har'aa kana baafneeti as baafna inshaallah du'aamu nu godhaa isin du'aamata isin dhufaana tura. Akkasiitii hordoftoota keenya kanatti artanis dhiifama. Baay'ee takka miira keessa gallee jirra. Dubbiin jaartii tun baay'ee takka nama aarsi.